السلام عليكم ورحمة الله شمارك فون كبجمتوتا بجالتمتوتا أردوتوتا كيا أنا نقال الحمد لله إيقار رقا في أكمين مسنجري كينيا كيثا نمين وجين فيدمو جراچو سا إلالو اتدان دينيا هنجرو لا مسنجري كيسا نمتي فيسبوكا كيثا نمتني ولين فيدما جراچو في قوبا كيسا فيدما جراچو أكثي اتلال تنوفي يوك نمي حتون خلاص البرانا يرو أما كان فيسبوكا نما تفساني سينون دنداما يولي خسينة أكمتي باسو دندسو أكمتي أمس باسوردي كينيا ججيرachuu dandeenya akkamitti maqaa feesbuukii keenyaa jijjiirachuu dandeenya kan jettanii gaafatanis baay'eedha. Egaa namni baay'een ni beeka. Warri beektan bira darbitu warri hin beekne immoo irraa barattu jechuudha. Sheerii godhu. Egaa gabaabumatti yoo kan shakkitan taate ookii feesbuukii paaswoordii keessan nama hiriyaa keessaniif kennitanii amma immoo dhuunfaa keessaniif nama sana of keessaa baasuu yoo barbaadan karaa salphaatanii isinitti argisiisa. Yoo of shakkitan dirqama nama hattuu jechuun feesbuuka keessa yoo seenee iccitii keessan guutuu arguu danda'a. Barreeffama isin jaalallee fi saahibban keessanii wajjin haasoftanu jechuudha. Kanaaf yoo shakkitan jalqabumatti karaa gabaabaadhaan meseenjarii keessan egaa meseenjarii keessan erga seentanii booda mallattoo piroofaayilii keessanii kana jechuudha gubbaa kana yeroo tokko ofirratti kilikii ni gootu. San booda bakka sikiriit jedhu kana irratti rukuttu jechuudha yeroo tokkoof mallattoo qulfii ni qaba. Sana booda nama meeqatu akka itti fayyadamaa jiru isin mul'isa jechuudha. Samsungii 22ffaa fi Hawaabii lakkoofsa 8ffaan akka itti fayyadamaa gabaabumatti natti argisiisee jira jechuudha. Gama feesbuukaa immoo deemna. Egaa feesbuuka keessa erga seentanii immoo sarara sadan harka mirgaa kana ka gubbaa kana jechuudha yeroo tokko ofirratti ni dhooftu. San booda Samsungii isin geessa jechuudha. Samsungii kana jechuudha. Samsungii kana yeroo tokkoof Samsungii xiqqaa yoo isiniif fidimu bakka kanatti isinisuma irratti rukuttu. Samsungii guddaa kana qottanii Samsungii xiqqaa argattu yeroo tokko ofirratti. San booda Samsungii xiqqaa nu baasee jira jechuudha. Seetingii jechuudha. Pilee seetingii nu baasee jira jechuudha achirratti. Yeroo tokkoof irratti rukunna jechuudha. Sana booda security and login kana nu baasa jechuudha. Check password bakka jedhu isinii change password bakka jedhu isinii baasuullee ni danda'a. Akka mobaayila keessanitti security and password bakka jedhu isinii baasuu danda'a yoo kana hin qabne jechuudha. Kanaaf security and login kana yeroo tokko irratti rukunna. Sana booda bakka kana nuuf fida jechuudha. Nama amma online irra jiruuf eessa akka itti fayyadamaa jiruuf sa'aatii meeqatti akka seene arguu dandeenya jechuudha. Nama mobaayila keenya feesbuuka keenya cabsanii wajjin fayyadamaa jiru jechuudha. Gabaabumatti yeroo ammaa namni online irra jiru itti 22ffaa kana qofaadha jedha. Active now yoo jedhe nama online irra jiru amma jiru jechuudha. Hawaabii lakkoofsa 8ffaan kun immoo feesbuuka kiyya daqiiqaa jechuun minitii 3 dura seenee jira jechuudha. Egaa hunda isaa ilaaluudhaafis elli kana elli jechuun qubee isaa lamman kana elli bakka jedhu kana barreeffama bicaa kan inni isinitti mul'ata gaditti rukuttu jechuudha nama hunda ilaaluudhaaf yeroo tokkoof irratti. Egaa haala kanaan egaa wanni isin beeku qabdan asirratti nama online irra jiru keessaa takka ittidha jechuudha. Xiyya gubbaa sana bichaa lakkoofsa mobaayila keessanii beeku qabdu jechuudha. Mobaayila kana hundayyuu nan beeka jechuudha. Yoo lakkoofsa mobaayila keessaniin haala namni itti fayyadamaa kan jiru ta'e hattuu keessa jira waan ta'eef akkasiin baasuu dandeessatti agarsiisa. As keessatti ana qofaatti itti fayyadamaa jira jechuudha. 8ffaa kana nan beeka, 22ffaa kana nan beeka. Kana hundayyuu nan beeka kiyyuma waan ta'eef shirkaan isaa biyya Jaarmaaniiti. Akka egaa kana hunda karaatiin salphaatiin baasuu dandeessu jechuudha. Loogaawut bakka jedhu kana jechuudha. Yeroo tokkoof kilik irratti gootu sana booda gama sana isin geessa jechuudha. Loogaawut ammallee